Aduma qofaa jaarsi arge nama hojii bareedine bareedduu argee ta'uutti jette goreensi baraati edda malee. Hayyee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama harka punya hordoftoota walaa bultuuf jira jirtu har'a qophii bashannansiisaa qophii addaa tokko qabatee dhufe yeroo bashannananii miti yeroo kolfanii miti yeroo taphatanii miti haa ta'u garuu waa'ee itti qoqqoroodhaa kanaaf sammuun nuti hin qabne sammuun nuti hin qabne yeroo takka seeqachuuf yeroo daqiiqaa muraasaaf xiqqoo sammuu firiin godhuun barbaachisaadha waan jedhee amanuuf qophii tokko qabadhee dhufee isaanis keessummaa online irraa qabu keessummoota ganam sadii takkitti asandaaboo akkasumas bilillee sanyii oromoo fa'aadha. Isaan wajjin xiqqoo turtii haasaa goonee xiqqoo sisseeqannee adda baana. Kanaafuu haga dhuma qophiitti akkan waliin turtan isin affeera. Takkitti asandaaboo online irra jirti. Seenimee takkitti. Bas dhaabi gee. Yeroo jedhu blookiin godheen bakka. Barreessinnaa barreessitu qofaa script shoot godhetan. Eenyutu waa si gaafatise ammoo tiisiisa. Somaanoonni waan gaafatin dhuftee kanuma waan kifete keessumaa. Turi ishiitti deebi'a jarraan keenya goeeggadha. Zaaraa sanyii Oromoo umriin isii meeqa? Ana Oromoo jechuun waggaa 85. Maal abbaa keetii fidda angiri ol darbe angiri. Hayyeemee Zaaraati waan kanarratti maal jette? Fakkiitti asandaaboo siifi Zaaraanis anaaf ijjetaaf mirgaati. Garuu ammoo siifi suuraa wal bira qabnee ilaalle atiin haadha ishii fakkaata dhugaa. Nifxa cinqallaate ishii. Kaam zittataa. Arrabsin. Bagan si arrabse bagan dhukkee sirraa taate. Mee ati nurraa mammaake afaan Arabaatiin jarataate. Namni oggii mahimmaaku afaan Arabaati. Hadda muxuzul lubbu xuzja. Maal jechuudha? Siifiin gaara geeffadhu. Malli dhiiraa gaara jiigaa. Jazba afaan Arabaatiin dhiiratti mammaake hin jenne shamara tanaaf mammaake. Masbuut or